Yaa Rabbi ati akkamuma nu goota. Way jiruu biyya namaa, way jiruu biyya ormaa. Obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunurroon amantii biroos akkam jirtu obboleeyyan kiyya. Nagaa jirtanii nagaa qabdanii isiniin jecha. Har'ammoo waan nama gaddisiisuu wayiitiin qabadheetiin hin dhufe. Obboleettii teenna tana tasirra argaa jirtan tana biyya Su'uud Arabiyaa jirti. Dhalattuu Shawaatii mucattiin tuni isii jalqabaati jechuudha. Jalqaba gara Su'uud Arabiyaa deemte. Obboleettiin teenya tun akka isiin maatii isiititti obboleettii isiititti himattetti na reebdee madaamin xiyya na reebdee baaseetinis gatanaan jetti na reebdii taa'uuf ka'uu na dhorgitee na azzabaa jirti makaraa na agarsiistee homaa natti hin tolle cinqi keessa jiraa miidhamaa jiraa nyaataanis hojiinis hirribas dhabaa jiraa jetteetiniin kan isiin ibsatte jechuudha obboleettii isiititti. Egaa ka'amammoo obboleettiin teenya tun isuma saniyyuu osoo himattuu bilbilli isii akka hin dalayneedha amma bilbilli isii akka cufaa jiruudha inuma akka hin hojjannedha. Bilbilli isii erga cufamee bubbulee jira maaloo sagalee naaf ta'aa jettee kan boottuudha obboleettiin isii. Egaa obboleeyyan kiyya wallaahi keessattuu ijoolleen warri afaan hin beeyne warri haaraa biyyarraa dhufaa jiran sababa seeraan ijoollee kanneen hin hordofneef madaamonni qalbiin isaanii raafmata hin qabne ta'a akka namaatitti hin yaanne hin jirti jechuudha. Kan ijoollee kana miidhan kan ijoollee kanatti taphatan kan hirriba isaan dhoorgan. Ni beeyna hundumti keenyayyuu jalqaba yeroo biyya namaa dhufnu kan wanti meeqa akkanatti ulfaatu waa meeqa dabarsinee hadhaa as geennee waan hin dandeenye ofirraa mormachuu dandeenye waan mirga keenya dhiibu ofirraa mormachuu dandeenye har'a as geenne malee hundumti keenyaa duraan akkasuma jechuudha obboleeyyan kiyya. Namni fatanaa hundumti keenya biyya namaa kana keessatti fatanaa wal fakkaatudha kan dabarsinu. Maaliif jennaan hundumti keenyaa haga afaan barattanii haga waa tokko beeytanitti waa hedduun isin cinqanii waa hedduun isin azzabanii sa'aatii iraftii keetii siin kennanii nyaata kee haala gaariin siin kennanii yookaan gizee ati barbaaddetti nyaata kee siin kennanii deebi'aati ammallee hojii ati hin dandeenye hojii ulfaatu jechuudha kan si hojjechiisan. Akkasii obboleeyyan kiyya bakka kanatti immoo xeena addaamii isin agarsiisaa ra'anatu fideetiin dhaabee ture qabattee jirti baay'een jaaladha. Kanaaf obboleeyyan kiyya haga dandeettaniin mana gaarii yoo ta'e mana badaa yoo hin ta'in obsaatumaan hojjadhaa warri mana olii gajjii jijjiirattan obboleeyyan kiyya isiniin jedha. Manni raafmata hin qabne jira kunoo akkanatti azzaban kana mareeban isin hin reebamne taanaan mana isin jirtan san keessa maraattuun hin jirtu taanaan nyaata ni qabdan taanaan damooza keessan isinii kennan taanaan walii gadi hin jijjiiratinaa haga rabbiin isinii laaffise dalagadhaatii gara biyya keessanii galaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ijoolleen haarofti kunoo dhufanii akkanatti rakkataa jiru wallaahi garaa nama nyaatanii. Maaliifi afaan hin beekanii waa hunda keessan beekanii hundi isaanii faarayaa waa meeqa cinqaman isaan gachiisanuu hin ciisan malee hirribni isaan hin dhufu. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa laaffisu hunduma keenyaa rabbiin nu haa eegu rabbiin nu haa tiisuun isiniin jedha warra biyya namaa keessa jirru hunduma keenyaayyuu du'aayii godhadhaa obboleeyyan kiyyaa du'aayii godhadhaa isiniin jedha. Yoo isinii gamte immoo gara biyya keessanii galaa homaa hiyyummaan nama ajjeestu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa mana badaa taanaan gizeen mana sadii baafadhaan isiniin jedha. Osoo hin reebamin osoo miidhaan qaama keessanirra hin gahin osoo sammuu keessanirra miidhaan hin gahin kan maraataa jiran meeqa kan miidhaman meeqa kan kufanii caban meeqa waan hin dandeenye ol fuusisaa kan kaleen isaanii
miidhamtu meeqa jira, kan kaleen isaanii faayidaan ala ta'e meeqa jira. Kanaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa, viidiyoo biraatiin walitti deebinuun nagaan naa tura.